irra caalaan keenya Facebook yootuma fayyadamnu paaswordii Facebook keenya akkasumas emailii keenya lakkoofsa keenya dagannee jirra akkamitti argachuu dandeenya ka jedhu ijoolleen baay'een koomentii jalatti gaafii akkanaa gaafatu. haa ta'u malee karaa salphaateen paaswordii keenya haaraa uummachuu ni dandeenya, paaswordii badee argachuu ni dandeenya, iimeelii foon nambarii malee paaswordii qofaadhaan feesbuukii keenya banachuu ni dandeenya. akkasumas feesbuukii amma fayyadamaa jiru paaswordii isaa yoo daganne taate paaswordii haaraa alatti uummachuu dandeenyu, paaswordii nu jalaa baduu hin dandeenye. ammallee foon nambarii nu jalaa cufatee ture akkamitti akka haaraa galfannu kan waliin ilaalu ta'a. aga dhuma viidiyoo kanaatti hordofaadha. dagadhiitiin jira waan ta'eef akkamittiin paaswordii haaraa itti uuma ka jedhu waliin ilaala jalqaba irratti. amma bakka sarara sadan kanarra naan filadha. egaa kanaan tuqee booda gadi gubbaa kana gad deemee loogaawutti bakka jettu kanarratti naan tuqee cufa jechuudha feesbuuka kana. sababni isaa paaswordii isaa hin beeku. eegasii faayil yoor akkaawuntii bakka jettu kana naan tuqa jechuudha irratti kilik gootanii. eegasii bakka kanatti maal isiniin jedha foon nambarii galchii isiniin jedha, lakkoofsa galchii jedha, lakkoofsa feesbuuka sana paaswordii isaan beektanu lakkoofsa feesbuuka sanaa immoo ni beektu jechuudha. lakkoofsa feesbuuka sana duraan ittiin barattanii yoo lakkoofsa feesbuukii sana immoo dagattanii yookaan lakkoofsa duraan namni isinii bane feesbuukii kana yookaan lakkoofsi sun cufataa miseejiin irratti isiniif hin dhufu yoo ta'e gamaan gashinii dhumna akkamitti galchanna jalqaba irra ka jedhu viidiyoo dhumarra argitu kana viidiyoo kana aga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. lakkoofsa kana feesbuuk kana immoo yoo beektan taate isinii ka jiraate risaalaan yookaan meseejiin kan isinitti dhufu taate haala nama dhufe kana hin gashattu. yoo immoo kan hin beekne taate jalqaba gamaan gashatanii haa dhuftu sana booda irra ilaaltu jechuudha. egaa asitti lakkoofsa kiyyan gashe jechuudha. nama lakkoofsa feesbuuk kana nan beeka waan ta'eef. amma egaa kanaan gasheen booda hariiroo akkaawuntii bakka jedhu kana nan tuqa jechuudha. egaa kanaan galchee booda gati koodii bakka jettu kana na gaafate isinii yookiin gaafatu ta'a yookiin isin dabarsaa waan ta'eef yoo haala kanaatiin gaafate okkee fa'aa waan hin tuttu jechuudha achi darbuudhaaf. okkee yoo haala kanaan kan isinii fidu ta'e isiniif haala kanaan fiduu danda'a. yoo kan haala kanaan isinii fiduu ta'e intara paaswordii bakka kana yoo tuttanii paaswordii keessan duraa gashuu dandeessu. achi hin tuttan paaswordii haaraa uummachuu waan deemnu kontiinuu bakka jettu kana xunna jechuudha. okkee amma akkuma argitan asirratti miseejii abbaa jaatu naa dhufuu deema jechuudha. lakkoofsa nama irratti naqetti miseejiin abbaan jaa argama. kanaaf miseejii sana fuunee asitti gashina jechuudha. lakkoofsan dura gashee kanarratti dhufee jira itti galchina jechuudha. okkee egaa kanaan gashine booda kun lakkoofsa keenya galchine kontiinuu bakka jettu kana xunna jechuudha. haala kanaan amma paaswordii haaraa bakka kanatti paaswordii haaraa itti naqnu jedhaadha. paaswordii haaraa itti naqna jechuudha. paaswordii mataa keenya keessaa baduu hin dandeenye ka duraa osoo hin taane ka dagannee jira waan ta'eef paaswordii haaraa itti naqna jechuudha. okkee paaswordii bal'inni egaa kanaan naqee booda bakka kontiinuu jedhu kana nan filadha irratti rukuta jechuudha. okkee ammallee lammi itti goote jechuudha. haala kanaan akkuma argitan paaswordii haaraa uummadhe ka duraa yoo kaa'u cufa mataa yoo kaa'u nettumaan agarsiisee jira. haala akkuma argitan kanaan paaswordii namatti naqe mataa kiyya keessaa baduu hin danda'u jechuudha. paaswordii duraa dagadheen jira waan ta'eef paaswordii haaraa ka feesbuuk kana uummadheen jira. yoo bilbila haaraa biladhe maashaallah foon nambarii ammatti naqachuu hin danda'u jechuudha. egaa haala kanaan quraana suuraa tokko qaree foon nambarii mugashuu yoo barbaadan akka jalqaba irratti viidiyoo ani isinitti hime sana sarara sadan kan inni xunna jechuudha. lakkoofsa namni nuu bane yookaan lakkoofsa cufataa duraan yoo kan ittiin bane ta'e jalqaba solloo gaaftiin godhini feesbuuka keenya bakka seetingii indabiraabessi jettu kana ni filanna jechuudha. eegasii amma seetingichi kana xunna. eegasii haala kanaan dhumne personal and account information bakka jettu gubbaa kana ni xunna jechuudha.
eegasi account info bakka jettu kana manage your phone number and email bakka jettu kana inxunna jechuudha neemi gaditti. eegasi bakka add phone number jettu kana xunna jechuudha lakkoofsi ani amma gashee gamaan gashadhe dhufe kunoo kana jechuudha as jira waan ta'eef lammata yoon gashee hin barbaadu kana naaf hin fudhatu kan biraa yoon gashuu barbaade immoo add phone number bakka jettu kanarraan gadi tuqa. lakkoofsa bakka mobile phone number jedhu kana nan tuqa malee lakkoofsa haaraan gashaa jechuudha. okay duwwaa egaa kanaan galchee booda bakka continue bakka kanuma irratti godha. amma enter koodii na gaafata jechuudha. koodii abbaa jaan lakkoofsa kana irratti dhufti waan ta'eef koodii sana yoon itti naqee continue bakka jedhutti tuqee koodii bilbila irratti na dhufte haala kanaan sirreeffadheetiin jira lakkoofsa haaraa uummadheen jira asii waan ta'eef karaa nama raqessan irraa dhaqanii paaswordii amma koodii na gaafate jira jechuudha. koodii lakkoofsa kanaa mataa keessaatti naqee waan ta'eef koodii kana argachuu hin danda'u. egaa soo kan bilbila Afrikaa qabatee koodiin kun bilbila irratti naaf dhufa waan ta'eef fuudhee yoon itti naqadhee continue confirm bakka hin jedhu kana yoon tuqee lakkoofsi kiyya as dhufee naaf seenaa jechuudha. lakkoofsi kana lakkoofsa lama ta'etu dhufee asitti seenaa jechuudha. lama ta'e dhufee asitti seenaa. amma karaa dura dhannee paaswordii jijjiirra sanatti deebinee achi naqnee paaswordii Facebook kana haaraatti uummachuu dandeenyeerra. inni jalqabaan immoo lakkoofsa dagannee email keenya yoo daganne maal goona email yoo daganne sarara masalan kana xunneetu loggaat goone keessaa baana jechuudha. email daganne paaswordii ni qabna waan ta'eef phone number faa yoo daganne fakkeenyaa fi asuma gadi xunne loggaat bakka jettu kana xunnaa jechuudha. guutumatti cunna jechuudha. Facebookiin keenya cufaa jira waan ta'eef paaswordii ni qabna. phone number daganne email daganne waan hundayyuu daganne jira waan ta'eef bakka loogii kana iddoo mallattoo pilaastii kana loogii out kana xunna jechuudha. asirratti wanti nu fayyadu email fi phone number daganne paaswordii ni beekna waan ta'eef okay as xunna. amma bakka phone number jedhu kanatti or email gashinu jedhaa jira waan ta'eef asirratti waa hundumaa dhimne maqaa Facebook keenyaa sana bicha maqaa keenya bicha gashina jechuudha. maqaa Facebook sana ittiin bananne osoo qubee tokko hin dogongoriin gashina jechuudha. amma fakkeenyaa Facebook tokkoon gasha jechuudha. phone number isaa dagadheen jira email isaa dagadheen jira garuu paaswordii fi maqaa Facebook sanaa qofaan beeka waan ta'eef asirratti maqaa Facebook sanaa gasha jechuudha. akkuma argitan kun asirratti ni ba'a. okay gara gadiitti immoo paaswordii kiyyan gasha jechuudha. paaswordii gasha paaswordii kiyyan beeka waan ta'eef email gashaan jira asitti maqaa Facebook kanaa qofa bichaan gasha fayyadamee jira waan ta'eef paaswordii kiyyan itti nagaa jala kanatti amma paaswordii kiyyan gashee xumureen booda bakka log bakka jettu kanarra tuqa jechuudha. asirratti wanti itti galu phone number kiyyan irraan fadheetin jira email kiyyan irraan fadheetin jira paaswordii kiyya qaba waan ta'eef maqaa Facebook kiyyaa sana nan qaba waan ta'eef kana bicha fayyadamee jira jechuudha. asirratti login eega ala kanan gashee booda nan tuqa. okay akkuma argaa jirtan Facebook kana na seensisee jira jechuudha. paaswordii qofaan na seensise email malee phone number malee paaswordii qofa bichaa fi maqaa Facebook duraan beeku sana na seensisee jechuudha. akkuma argitan kuumattuu kunuutti Facebookiin kun filawara 2511 qaba. friendiin isaa immoo friendii 4980 qaba.